burqaa urtee ilmaan namaa biyya uummata duudhaa guddaa qabu bu'uuraa fi ka'umsa qaroomina addunyaati. Itoophiyaan biyya lafee goototaan ijaaramte gootota kanneen jiruuf jireenya isaanii ganuudhaan hanga wareegama lubbuutti uummataa fi biyya isaaniitiif of kennaniin utubamtee kanarra geesse. Kana keessatti ga'een gootota ilmaan Oromoo isa olaanaadha. Kunis seenaa jalaa dhokatee hafuu hin dandeenye. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana akka utubaatti kan qabee taa'u Oromoodha. Oromoon Itoophiyaadhaaf du'eera, Oromoon Itoophiyaadhaaf dhiigeera, Oromoon Itoophiyaadhaaf jiraateera. Gootonni Oromoo tokkummaa fi walabummaa Itoophiyaaf waardiyyaa dhaabbachuun wareegama guddaa kaffalaniiru. Biyya kana diinarraa tiksuu keessattis ga'een Oromoo baay'ee olaanaadha. Adwaa irratti eenyu kan Xaaliyaanii rukkuteetiin injifate qooda guddaa kan taphate waraana Oromooti. Fardeen Oromoo Xaaliyaaniin boojame akka ragaa ba'utti innaa san fardeen isaaniitiin Oromoon akka garba gurraacha nutti as fiigamin lafa linnu dhabne. Oromoon yeroo hundumaa yoo dubbatu Oromoo duwwaaf hin dubbatu. Itoophiyaadhaaf dubbata. Oromoon akkas taanii jedha malee uummanni keenya duwwaan akkas ta'e jedhan. Oromoon jaarraa dagaaginaa isaa keessatti naannoo isaa duwwaa osoo hin ta'in naannoo ollaa gargaaruu keessatti ga'eensa adda ture. Seenaan qabsoo Oromoo keessatti qabsoon Oromoota Tuulamaa qonnaan bultoota Baalee ilmaan Afran Qalloofaa qaanqee qabsoo Oromoo qabsiisuuf bu'uura jabaa kan kaa'anidha. Hanga guutuu Oromiyaatti babal'atutti qabsoon Oromoo immoo qabsoo saboota sablammootaaf tumsuun Itoophiyaa irraa ijaaruuf kan kaayyeffate ture. Rakkoo amma kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye keessa akka galu jaarraa tokko ol sirni gita bittaa dhiibbaa saba kana irratti geessiseen miidhaan guddaa nurratti qaqqabee jira. Akkuma gosaatti Galaanii fi Abbichuu lafa isaanii irraa buqqa'uu duwwaa osoo hin ta'in mirgi isaanii molqamee eenyummaan isaanii dagatamee Oromummaan isaanii sarbamee abbaa lafummaan isaanii dagatamee Finfinneen biyya Oromoo handhuura Oromoo lafa eenyummaan Oromootti mul'atu ta'uun ishee adeemsa keessatti akka dagatamu hojii guddaatu hojjetame. Arsii keessa gootummaan jira, Harargee keessa gootummaan jira, Wallagga keessa gootummaan jira, Oromiyaa mararra gootummaan jira. Haa ta'u garuu warra Tuulamaa kana innaa ilaalte fardaan loluutiin lafa dirree qaban kana diinarraa faccisuutiin dhugaa dubbachuudhaaf bakka olaanaadha kan isaan qaban. Oromiyaa kaanirraa kan yeroo dheeraatiif faccisaa ture diina kan qolachaa ture warra Tuulamaa kana. Humni warra Tuulamaa cabuun akka Oromoon inni kan mo'amuuf illee gumaacha guddaa karaa guddaa banee jechaadha. Egaas keessatti Raas Goobanaa dura kanneen gootota dhamaniitiin Tuulamaa keessatti ilaalaman keessumaa warra Abbichuu kana matakkoon yeroo Saalezillaa keessa nama ture. Nama yeroo dheeraatiif falmaa ture. Matakkoon safartuu gootummaa godhamee fudhatamaa ture yeroo sana keessatti. Safartuu gootummaa nama akka matakkooti jedhama. Nama matakkoon qixxeeti jedhama. Oromoo Tuulamaa kana cimina isaa kana tagartu amantaa kiristaanaa akka fudhate fakkaatetti keessi isaa maal? Aadaa Oromoo geggeeffata. As magaala Finfinnee kana teessoo warra naftanyoota kana jala taa'eet aadaa isaa kan tiffatee amma yoonaa ga'e tokko hin Oromoo Tuulamaa jecha irreecha kana fudhachuu dandeenya. Warra sadeerraa kaaftee malkaa teeteerraa fudhan everywhere. Kami adda yoonaa aadaa isaa tissee Oromoon kanuu irratti hin boonaa jiru inni guddaan tokko waan Tuulamni eenyummaa isaatiif katee jiru jechaadha. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bar biyyee gangalannee gaarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha abaala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goone hidhaa dagogduu nafa kennaa hidhannee jalaan teessuumne muka akka kanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraaba. Qonnaan bultooti Baalee qawwee qabatanii jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa, Koloneel Aliyyi Cirrii fa'aa
namooti hedduun of ijaaranii kan ofirraa cabsuudhaa fi qabsoo hadhooftu taasisan jechaadha. Gootonni Oromoo akkasumaan ilaalle. Injifannoon hafagaatu malee qabsoon ijoolleen Oromoo jaarraa kana keessatti diinaaf adda isaanii kennuudhaan qabsa'aa turan. Sabni Oromoo sirna gadaa isaatiin garboonfatees ta'ee garboomee jiraachuun fedhu ummata ganamumaan duudhaa kanaan ijaarameedha. Dhiibbaa fi hacuuccaan gita bittootaa fi abbootii irree irratti fe'ametu qabsootti akka seenu isa dirqisiise. Inni kaan tuunaatiin kan agamu humnuleen akkasitti jira nagara hunduraatti deemaa kan jedhu Oromoon yeroo hundumaa yaadisa. Kun immoo yoo fageessinee ilaalle jireenyuma Oromoo wajjin kan wal qabateedha. Jiruma gadaan maal kana miti dimookiraasiin maal kana miti. Qabsoon teenya ummata ofuu miti dhiibbaa isarra jirtu rakkoo isarra jirtu gabrummaa isarra jirtu ifirraa fonqolchee ummata hawaasa kaan jiru sabaa sablammooti jaalalaan obbulummaan Itoophiyaa bareedduu takka ijaaruu fi malee sabarratti duullee saba darbuuf akkan tahiin yeroo sanitti qabsoo akkasiitu ture. Diddaa gabrummaa fi hacuuccaa gita bittootaaf ilmaan Oromoo wareegama qaalii kaffalaniiru. Hanga maatiin guutuun ilmaan abbaa tokko itti wareegamanitti hangamanni cufamutti. Fakkeenyaaf maatii Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu fakkeenya kaasuutu danda'ama. Hin qabna daabonaa lafee kootatti intan ijaarame ofumaa ta'een bulaa jiraachuuf jedhee singanuu harme. Taaddasaa Birruuti Birruu kenneeti kennee jiloo masoo buttaa mogor darraa abootee filchat dhootoo sana booda ganna lakkaa'amuu dadhabumuu dhootaan maree gola jabbisi buusee iddoo tokkotti lakkaa'uu dadhabdee duubaan allayyaa isin jedhu kana gaa. Gama abbaa isaatiin gosa Liibanii gama haadhaatiin immoo gosa Yaayyaadha. Ati isaanii Boontuu Dastaa jedhamu. Ijoolleen kennee jiloo kuni nama 4 duule. Nama 4 kana keessaa 3 achumatti ajjeefaman. Abbaa Taaddasaa Birruu kennee dabalatee jechaadha. Abbaan isaa gaa yeroo achitti ajjeefamu obbolaan abbaa isaa waliin dabalatee yeroo achitti ajjeefamu abbaan isaa du'ee guyyaa 40 booda dhaga'anii maatiin haadha isaa dabalatee haati rifaatuu kanarraan kan ka'e guyyaa 40 keessatti boqochuu dandeessa jechuudha. Taaddasaan guyyoota 80 keessatti haadhaaf abbaa isaa dhabuu danda'e. Haadhaaf abbaa malee hafee jechuudha. Yeroo kanatti umuriin isaa waggaa meeqa? Waggaa 14. Nama waggaa 14tti gootummaa jalqabe Jeneraal Taaddasaan. Nama waggaa 14tti gootummaa jalqabe Xaaliyaanii falmaa ture booda booji'ame nama umurii kanaanii hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e ka biyya alaa geeffame biyya Somaaliyaa mana hidhaa Danaanee jedhamtu magaalaa Moqadishoo bira kan argamtu Xaaliyaaniin achi geessiteetti umurii guutuu itti murteessite achitti hojiin inni hojjechaatiin ture ijoollee waan ta'eef gaarii oofuudha. Gaarii kan halkanii guyyaa ijaarsaaf wanna oolu bishaaniif dhagaa guuraa oola. Namoota ijoolleewwan akkasaa warra gaarii oofan kana baay'een isaanii biraa du'anii agartee. Kanaaf nama umurii ijoollummaatiin diinaan booji'ame gootummaa keessa seenee biyya alaatti fudhatame umurii guutuun itti murtaa'e. Probably akkuma seenaa biyya kanaattu nama ijoollummaadhaan akkasittiin diinni booji'ee ala geessee waan jiru hin seewan. Ijoolleen Oromiyaa qaamanii baay'een doonatteessame. Agariin Taaddasaa diina biyyarraa goodansisane. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa keessa Xaaliyaaniin waraana addunyaa lammaffaa gaafa isheen seentu diina Ingiliz taate koloniiwwan Ingilizis qabachuudhaaf yeroo sochii goote Ingiliz waan haran irratti banteet mana hidhaa sanaa Taaddasaa dabalatee namoota hidhamtoota 40,000 ta'an bilisoomsite
dargaggeessa kan akka waraana humna waraanaa keessa seenu fedhii isaa gaafatteet leenjii kenniteef jechaadha Ingiliis. Keeniyaatti Mombaasaatti leenjii waraanaa fudhateet waraanaa biyya isaatti as deebi'ee jechaadha. Erga biyya isaatti deebi'eet hoomaa waraanaa keessa yeroo dheeraatiif hoomaa waraanaa keessa poolisii keessa duraan hoomaa waraanaa keessa ture boodarra gara poolisiitti jijjiirame nama agartee humna poolisii Faxinoo Diraash kan jedhamu nama sana hundeessee yeroo dheeraatiif hoogganaa ture. Aga poolisii taana komishineraas ta'e nama tajaajilaatiin ture jechaadha. Qabsoon gootota Oromoo diddaa hacuuccaa fi gabrummaa gita bittaa qofaan hin turre tokkummaa Oromoof qabsaa'uunis hojii qabsoo tokko ture. Garaagarummaa diinni uummata Oromoo gidduutti uume sirreessuuf Oromoon akka eenyummaa isaa beekee falmatu taasisuun hojii qabsoo guddaa gaafatu ture. Wanni irraa guddaan isaanirraa fudhanne hubisa Oromoo jechuun maqaa arrabaatii maqaa jibbamaadhaa maqaa gatamaadha. Maal wanni deemu amantiidha. Hoggasan jalduun amantii. Kana amantiin tuquu Oromummaa kana qaraasa isaan kana barsiisan Oromoo. Maqaa ijoollee sanboota jijjiirree maqaa ijoollee amma hundee kan baafame maayilaa kan baafame sanboota. Gaafa sun nuti barumsi kanaan jiru namni Oromoon akkatti itti dhagamtee si jala hoogganamtu nama lamaa sadii wanni itti dhagamu garuu gabrummaa isarra jirtu hin beeku. Ba'aarra jirtutti ni ulfaatti itti dhagamti garuu maqaa kamii waan jiruun si jala socho'uun itti ulfaatti. Sheekatti dhayna jimaa fudhannee sukara fudhannee itti dhayna maal haajan isin dhuftaniif lakkii waan jabduu dhufne maali wanni jabduun maqaan nurraa badee maqaa san barbaada dhufne jennaan. Maqaa akkam amma kun Somaalee jedhama kuti maal jedhamnaa mi maqaa keenya nu hima duuba akkam jechuu feetan Oromoo bismillah Oromoon ta qolamoo taati lakki akkasii miti bar hawaachuudha sun shanaanoodha tun Oromoon bar Oromoon duuba haxabbooti abbu waaqo utte habiita biita walabu jilicha ofa ogaa ofne aadami galchine xiqqooni wayyaan nuti Oromummaa uf barsiisi. Oromoon namni tokko namni an Oromoo jiru. Oromoo jennaan gaafa san namni nama ajjeesa. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaarra hifate wareegee. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaarra hifate wareegee. Imala qabsoo gootota Oromoo keessatti bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf qabsoon doofummaa fi iyyummaa balleessuu isa tokko ture. Bu'uuruma kanaan waldaan Maccaa fi Tuulamaa kan hundaa'e. Alamaaran Gammadaa fa'i Koloneel Alamuu fa'i Jibaasinnaa Meeccaa jedhanii maqaa kana baafatanii turanii Alamaaran Gammadaa Jibaasinnaa Meeccaa maasaa maqaa Oromootiin Maccaa fi Tuulamaan jedhamu jedhani. Addis Ababaa Timirteetii keessatti sibsabaa goone. Taallalli kun dhufee jiraan taaddateen dhufanii kumarinaan kun dhufanii ta'anii dhufee namichi kun ilaale Haajii Roobalee jedhama. Haajii Roobalee kun jedhanii inti maal kun inni wattaallalli shaambalii shaalaqaan jedhe naannoo keessa jiraataa jedhan. Aadaa Oromoon jirtii jedhan. Eega Oromoo taasanitti kudhan sanadhaa maabara qabnaa sayyaatti nuftu hin dhufna jenne. Qawwee keenya fudhannee walamuunee shuguxii keenya hidhannee itaayyaan dhaqne qaafila ta'an nu. Laandiroobalee keessa bu'an hin tumna jenne gaa. Hin booda sobaasanii dhiisanii jiraan taaddateen fa'i hayimaanotenyaadhaa arsiin qincee kana fide maal fide nyaatanii sirbaa dhufan nagaadhaan daawwit. Dinaa daawwit abdii fa'i wajjin jira. Gaafa sana akka kanatti galle. Hundeessitoota, hooggantootaa fi miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti dhalootaan leellifamuu fi yaadatamuu qabu. Waldaan kun walitti dhufeenya qabsaa'ota Oromootii fi saboota sablammootaa kan dagaagsedha. Seenaan akka ragaa ba'utti. ፊደል ሰራዊት ሲመሰርት ማንንም አልመረጠም። ሁሉ ይማር ነው ብሎ ያለው
Fidel Saraawit gaafa hundeessu eenyuun adda qoodee hin filanne hundumtuu yaa baratu jedhe. Garuu osoo inni hin barbaadin omoosaa waan gadi xiqqeessaniif jibbanii waan bitaa turaniif jibbee irraa garagalii malee Oromoon qofti yaa baratu hin jenne barachuu dhala namaatti amana. እንጂ ትምህርት አልመረጠም ማንንም ሰው ኦሮሞ ብቻ ይማራል አለ እና በሰው መማር የሚያምን ነው። ጀነራል ታደሰን ዋይ ብያ ዋይ ኦሮሞ ማለ ነማ ብላቱ ጉና ይቾም ነው በሳጦና ፈይኑ ከሰ ጅራ ወላውማ ኩሎ ኮንታይ ባሻገዱ ፈይኑ ከሰ ጅራ በረምበራስ አማ በረምበራስ ወልዳማኔል ፈይኑ ከሰ ጅራ ማበረከኝ ከሰ ወረደ ቦቡ ይጡ መካታኒ isin jaludha nuuf jedhan waaqoo guutuus wali itti erginee turre waaqoo akkana isaan biyya malee kan biraa waan biraa nama gosaan hin adeemne nu biyyi immoo gargar bahaa gargar cittanii waa tokko afaan isaanii nuti maalis immoo kana daggafu waan biyya gana xalaa oromoo liggana xalu jedhanii kana warra biraas warri maqaa argachuudha jedhee baase malee isaan taaddaseen biyyi bitti himaamuu barbaadan. Namni kuni faayidaa barnootaa eenyu caalaa nama itti hamanudha. Kanarraan kan ka'e yeroo waldaan Fidel Saraawit jedhamu innaan hundeeffamu doktoroota hedduu jiran keessaa koree hojii raawwachiiftu hoogganaa ta'ee kan filatameessa. Carraaqqii guddaa godhe. Uummata Itoophiyaa parsantiin 99 hin baranne. Kanaaf barachuu qaba, barumsi babal'achuu qaba jedhee nama carraaqaa ture jechaadha. Achi keessatti egaa wanni inni itti amanu inni guddaan tokko Oromoon wanni dhiibamu, wanni inni cunqurfamu, wanni inni miidhamaa jiru, wanni inni sarbamaa jiruu fi barumsa waan hin qabneef jedhee amantaa guddaa qaba. Osoo baratee ummati kun otoo barumsa argatee akkasitti abbaan argee hin dhiitu mirga isaa falmachuu danda'a jedhee waan amanuufi karaa waldaa kanaatiin Fidel Saraawit kan jennu kanaani naannoo Oromootti barumsa akka babal'atu carraaqqii guddaa godha. Gootawwan ilmaan Oromoo keessaa tokko Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Qabsaa'aa haqaa tokkummaa fi walqixxummaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa seenaa qabsoo isaa keessatti abbaa qabsoo gurraachota Afrikaa kan ta'e. Nelson Mandela yeroo leenjii waraanaa fudhatee biyya isaatii qabsoo biyya isaa agartee loogii sanyii biyya isaa keessatti adeemsifamaa ture falmuudhaaf yeroo inni gara kana ogummaa loltummaa fudhachuudhaaf dhufe namni saayinsii loltummaatiin leenjise Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Yeroo sana keessatti hubannoo guddaadha kan inni argate. Booda gara waldaa Maccaa Tuulamaa akka inni dhufuuf ka gumaacha godhe keessaa tokko walitti dhufeenya inni Maandellaa wajjin taasisaa ture. ማንዴላ ሲመጣ ዛሬ እንደሚወራለት ማንዴላ አይደለም። አንድ ጥቁር አፍሪካዊ ታጋይ ነው። ማንዴላን ጋፈ ዱፉ qabsaa'aa gurraachota Afrikaa tokko ture. Karaa ministeera dhimma alaa yeroo sanii obbo Katamaa Yifiruutiin kan abbaan koo leenjii riphee akka leenjisu itti kenname. Abbaan koo leenjiin cinatti shugguxii fi obsa isaa badhaasee galche. Riphee loltummaan obsaa fi ogummaa gaafata waan ta'eef. ምሳ ሲበላ ሽጉጥ ገዝቶ ሽጉጥ ሰጠው። ያ ሽጉጥ ምንድነው? ማስታወሻ Gootni sanyii gootaa kutataan ilma uummataa aqaaf dhalatee aqaaf jiraatee aqaaf wareegame Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu galmeen seenaa yeroo mara isa leellisaa. Namoota akka malee walitti hiiku keessaa tokko muummicha ministeeraa akka ta'e Akiliiluu Haftawalde. Akiliiluutu itti hima. Isaan wanni isaan naa kaasanii muummichi ministeeraa paarlaamaatiin filatamuu qaba akka jedhu ejjennoo akkasii naaf ibsanidha. Ani garuu kun hin ta'u jedheen falmeedha. Maaliif hin ta'u jedhee falmee? Paarlaamaan kan filu yoo ta'e Oromoon paarlaamaa keessa baay'ee waan ta'eef muummichi ministeeraa paarlaamaatiin filatamuudhaaf jedhu kun Oromoo keessaa ta'uuf deema. Yoo akkas ta'e immoo Oromoon mootummaa keenya hoogganuudhaaf deema. Oromoon akka inni mootummaa keenya hoogganu ni barbaaddu jedheen gaafadhee jennaan hin barbaannu naan jedhani. Erga akkas ta'e egaa paarlaamaan kan filatu sun afee mootichi mataa isaatiin haa muudu isa jedhu irratti amansiisee walii galleedha. Kun tokko laphee isaa kan cabse jechaadha. Uummati kun guddaa waan ta'eef yoo barate nurra galagaluuf hin ajajamu. Kanaaf of eeggadhu
baradhaa ka jettu kana walitti qabdee isa kana irratti of eeggannoo guddaan gochuu sirra jiraata kan jedhu. Warri kaleessa yeroo ani diina lolaatiin ture yeroo xaaliyaanii falmaa gammoojjii keessa ture warri hanqaaquu dubbuuphaa bilcheessitee xaaliyaanii jala gugguufaa turte hamma bakka guddaarra ka jirtu ani waanan Oromoo ta'eefi ka jedhu duubatti deebi'ee ilaaluu jalqabee jechaadha. Oromoonis akka barachuudhaan qabu xiiqiidhaan itti seene. Gara waldaa Maccaa Tuulamaa innaa dhufe koree barnoota isatu hoogganaa koree kana keessatti carraaqqii godhu. Walga'ii Maccaa Tuulamaa hundarratti Oromoon daa'ima isaa barsiifachuu akka qabu. Achi keessatti wanni inni jedhu keessaa tokko maali? Isin ofii keessan sa'a taatanii daa'ima keessan sa'a hin taasisina barsiifadhaa rakkattaa jedhanii nama gorsaa turan jechaadha. ለካ እንደዚህ የምንጣላነን ወይ ነው ያለው። ለካ እንዲህ የምንባልነን ወይ ያለ። ከዛ በኋላ ግን አባቴ ቀኝ ኋላ ነው የዞረው። Edaa akkas jibbamnaayi jedha. Edaa akkasis ni jedhamnaa jedhe. Guyyaa sanaan booda abbaan koo jararraa of duuba deebi'ee xiiqiidhaan saba isaaf hojjechuu eegale. Gara dhumaarra yoon isaa dubbisu kana ilaaluurra du'uunaaf wayyaa naan jedhe. Lafa isaanii saamamanii mana murtii yoo dhaabbatan turjumaanaan maaf kun ta'a akka namaatti maaf hin ilaalamne jedha. መሬታቸውን ይላል ፍርድ ቤት ሲቀርቡ በአስተርጓሚ ነው የሚመልሱት እና ለምን እንደሌለው ለምን ለነሱስ አይሆንም? ወራነስ ወራኔ ጃኖን በርጩመረ ደብሲቴ ሲሴር ኦሮሞማ ከን ኮሶነት መዳነት ተያያኒ ጋር ከነ አራኒ ልባሱ ጀረ ከነ አረፍሱ ጋር ጀና ታለተ ዋይ አማራ ዋይ ወሰብራሚና ቶኩ ጋፍ ቶኩ ልባታኒ ቤක ጀባዳ ኦሮሞ ጀረ ዮዘ ደብደል ተወዳተን ጅራቴ አሬዳቲ ሚጣና ቃሉ ጀዱ ማለት ትርፊ ብላን ልባታን ዋይ ኦሮሞ ሲጋ ማህበረ ከሰ ገራኒ እንታና ከበደ አንስ ወልበራኒ ለቻኑ ጭቆራ ደጃዝማ ከበደ አርበኛ ቱረኒ በሰኝት ክብረ መንግስት ወርቅ የጉል አርገን ዋቶ ኮንቀበም ደጃዝማ ከበደ ብርጌደር ጀነራል ታደሳ ብሩ ሚዳ ሰበሳፍ ኦኔ ሰራ ዱኩብሰታ አንገ ወሬገሙቲ ጨበ ሰበሳፍ አዳቲ ከንደሙ ወልቂጡማ ሰቦት ሰብለሞታፊም ኡመቶተ ኢትዮጵያቲ ከነመኑ ከናፍስ ጀቻ አንጎፍ ጅሬኛ ሚጀታ ከለገቴ ሰበሳፍ ጀቻ nama jiru isaa ganeedha. መሬት ላይ በቋንቋው ላይ ሲሪየስ የሆነ እንትን አለው። Lafa Oromoo fi afaan Oromoo irratti ejjennoo jabaa qaba. Lafa isaaf kennamu warra qotatuuf dhiisaam namni dhaqee gaafatu hin jiru. አባቴ ድሃ የሚወድ ነው ደግ ነው እና አንዴ መጥቶ ራበኝ ሲለው ሽጉጡን አውጥቶ ሰጠው። ምክንያቱም እንደ ልጅ ነው ገንዘብ የሚሰጠው ዛሬ በየቀኑ አብረን እንጂ ጥሎ ነው የሚመጣው ጨርሶ ነው የሚመጣው። አውጥቶ ሽጥና ብላለው። Abbaan koo hiyyeessa jaalata gaariidha. Tokko dhufee nan beela'ee yoo jedhuuni birrii harkaa dhabe shugguxii baasee kenneefi dhaqee gurgurii ittiin nyaadhu jedheen. Gaaf tokko ammoo jaakkeettii isaa baasee kenne qullaasaa galee haati kiyya kana booda maaragaa koloneelummaa kee kennuu qofatu si hafee jetteen itti dheekkamte. Nama baay'ee hiyyeessaaf beela'uudha abbaan koo. ደግሞ ይሰጣል ነገር ይሄንን ማረግህን አውልቅና ስጥዳና አለችው። ራበኝ የሚል ሰው አልወድም። ጀነራሎታፍ ኮንኮላታን ammayyaadha bitamee dhufeet konkolaataa kana fakkaatu kana osoo uummanni waan nyaatu dhabee rakkatu ani konkolaataa akkasii keessan taa'u jedheet nama garaajii dhaabe garaajii keessa dhaabbata makiinaan sun namooti yeroo gaa'ila isaanii raawwatanii isaaniif kenna namoota kanaaf gaa'ila keessanitti raawwatan namoota gaa'ila isaanii konkolaataa inni yabbadhu garaajii keessa dhaabe namoota gaa'ila raawwatan nama lama sadiin dubbisee jechaadha. Nama akkasiiti nama hiyyeessaaf yeroo hundumaa nama dhaabbatu. Eertiraa deemeet buufata doonii Mitsuwaa daawwate. Yeroo daawwatu kana dooniiwwan hedduun buufata sanarra jiran. Dhaqee ilaaleet nama isa waliin turetu barreesse. Dhaqee ilaaleet waa'ee dooniiwwan kana qulqulleeffachuudhaaf warra bulchitoota buufata sanaa dhaqee haasofsiise. Gaafa haasofsiisu dooniiwwan jiran as hedduu jiran kana keessa Itoophiyaan doonii meeqa qabdeedha. Yoo baay'ate lama yookaan sadii ana caalaan qabdu. Achi keessaa baheet dhagaarra taa'ee bishaan qarqara akka malee boo'ee namni duukaa jiru sun baay'ee rifate
booda maal jedhee innaa sossobee gaafatu osoo bishaan bareedaa kana qabnu osoo biyya bareedaa akkasii kana qabnu maal hojjenne warri biyya bulchan maal hojjetani ani osoon biyyoota adda addaa kana dhaqee hin daawwanne ta'e otoon biyya namaa hin agarre ta'e nan aarsu nama akkasitti biyyi kun maa guddachuu dhabde jedhee nama boo'u jecha nama akkasitti nama biyya jaallatu. Oromoon eenyummaa isaa akka beekuuf walqixxummaan saboota sablammootaa akka mirkanaa'uuf sochii waldaan Maccaa fi Tuulamaa cimeetti fufe hirmaannaa gootota Oromootiin kun ammoo gitoota bittaa fi abbootii irree garmalee rifaasise. Kanarraa ka'uun gootonni Oromoo adamfamuu eegalan Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir dabalatee akka to'ataman ta'e murtiin du'aas itti murtaa'e haa ta'u malee kan Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu hidhaa umurii guutuutti yoo jijjiiramu ajajaan dhibbaa Maammoo Mazammir garuu Oromummaa isaaf ummataaf waan qabsaa'e qofaaf fannifamee akka ajjeefamu taasifame. Sochiin godhu kana keessatti haasaan godhu kana keessatti namooti duukaa jiran ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir harsaa ta'e siin jedheen hin fannifame siin jedheera kan akka Ilamaaram Gammadaafaa kun waldaa kana ijaaruu keessatti nama ga'ee guddaa qabu. Nama hodaa irratti hin boonnu kana mallattoo waldaa kanaa ta'ee akka taa'u ka godhe Ilamaaram Gammadaati. Wanni mataa isaa qabu bal'aadha jechaadha kun. Namoota hedduuti jiran maqaa isaa dhahee hin danda'u. Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu bakka hedduutti hidhameera. Finfinnee, Harar, booda irratti Harargee lixaa Galamsootti hidhaa dhaabbii yookaan gizootiin hidhamee ture. አባባ ወደ ግዞት ተብሎ ለኔ ሲነግሩኝ ግዞት ነው ያሉት። ግን የወሰዱት የት ነው? ሀረር ወህኒ ቤት ነው። ሀረር ወህኒ ቤት ነው። Abbaabbaani gara gizootii yoo deemu nuun gizootii nuun jedhani garuu mana hidhaa Harar geessani. Guyyaa sana yaadadha roobiidha. Hoogganaan mana hidhaa sanii baay'ee natti siiqu. Xiqqoo miilaan akka deemu jedheen biirootti naawaamaa jedheen achitti naa fidu. Waan anii fi abbaan koo dubbannu namni beeku hin jiru. Koodiin dubbanna. Icciitiis nan geessaaf maastikaa keessa kaa'een harma koo jala dhokseen seensisaafi. Xalayaa koodiin walitti kenninus ni qabna. በመስቲካ ውስጥ ነው እኔ ምስጢር ይዤለት የምሄደው። መስቲካ አውጥቼ አንድ ፊደል በዚህም በጓሮ እንዲህ ያረኩን አንዱን ፊደል ለመጻፍ በዚህም በዛም ባርገ ይሄን ደብዳቤ የምታነበው እንዲህ ስታረግ ነው። ለፖሊስ ሰጠሁት። ፖስታውንም አላሸኩም። ምክንያቱም አያነበውም እንዲያርጉ ቢያነው በዚህም አለ ጽፈት በዚህም ጽፈት አለ ሰጠሁት እና ይዞ ገባለት። ታስሮ ያልቆፈርኩት ጉድጓድ የለም። አባቴን ከከርቸሌ ለማውጣት ከርቸሌ ውስጥ የታሰረ ሰው እስረኛ ሲፈታ ወስጄ ቤት ያስቀምጬ abbaan koo hidhamee isa mana hidhaati baasuuf boolli ani hin qotiin hin jiru. Mana hidhaas cabsee abbaa koo baasuuf hanga mahandisa qaxaruutti itti deemee naaf milkaa'ina fee. Hidhamuun isaas qabsoorraa isan daangessine turtiin galamsoos Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruuf qabsoo eegale finiinsuuf carraa gaarii uumee fi hojii waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti eegale itti fufe ummataaf gootota hedduu horate. Kun achita bakkitti isaan guyyaa achuudha. Waggaa buqqataa fi namicha aseenaniiti bakkitti kursii as kaa'amtee fi bakkitti keessa. Oromummaa kana gaa oromummaa kanaa fi hacuuccaa irra geesse maal irra geesse akkamitti irra geesse eenyuuchi irra geesse. كان من النساء عشان تقدرش ملاته زي ما تقول ستة كتاب أكل دانا بدرس قالوا أكل دانا لكن تبرسه تكون ما يرادا تكون أنا واي قسم جرمن بقي في جرمن سافر هكو قسم واي سام جاهين تبرس أشرت واي سام جاوا ودير أجي في تاني قالوا ونسون وان بريد جيت فكرني أنا كيادك جتي كتاب سبيتني لما تبوي باته من جريته من هم دچ افسری دی من هم دهما غبار ورمو كان دوم سورة كتاب بجاتي كم جاء ما تقول شيء أنا بيكو أنا كل شيء كل إجابته وقصة جرال تحدثا بروتي والبلدي قلمسوتي وجين حاسوني حالة قرتي أمني أرمو قبرم ما قيس جروخان نتيجة أبودين تيجي كراتين أبدونو تلني من بيتا جرال تحدثا بروتي مي أكنتي isin Oromoodha
dachiin tun teessanii gabrummaa jala jirtanii akkana jee waa hedduu nutti himee Oromoo jechuun shanyiidhaan amantiidhaan osoo addaan hin bahin ilmaan Booranaa Bareentuti maqaan keessan Oromoodhaa ji'eete hagachi keessa jiru san wajjin qaraasisaa turre jechuudha. Galamsoo erga dhaqanii sin dhaabbanne barsiisutti fufan. Magaalaa Galamsoo keessa warra qoraan gurguruudhaa duddatti baadhatee baadiyyaadhaa dhufu isaan kana karaarra taa'anii eeganiiti qoraan isaanii irraa fuudhanii lafa kaa'anii uffata isaanii itti afarsanii fi dugda isaanii qabanii ilaalanii hantummaa itti agarsiisanii qoraan kana meeqatti gurgurtanii gaafatu. Birrii ammanatti hin gurguradha. Birrii sana baasanii kennanii fi nama dhaqi dabalataan gurguradhu dha. Yeroo hundumaa jechaadha. Maanguddoon wanni ija isaatiin arge wanni natti hime nama guddaa tokkotu qoraan baatee dhufeet gaara bahee dadhabee isaatii jedhu Jeneraal Taaddasaan arganiidha. Karaatti ba'anii taa'u isaan. Maanguddoo kanarraa qoraan isaanii fuudhanii lafa kaa'anii shamizii isaanii itti urgufanii fi birrii meeqatti gurgurte jedhanii birrii sana kennanii fi yeroo jedhanii eessan sinii geessaa jedha maanguddoon kun. Fudhadhaa deemaa gurguradhaa deemaa jedhan. Namicha gawaanarraa bite se'e. Deemaa akkoon fudhadhaa deemaa gurguradhaa. Yeroo namichi qoraan sana baatee deemu ilaalaniiti amma maanguddoon natti musun yeroo sana saa tiksa bira dhaabbatee ilaala. Yeroo na maanguddoon kun deemu arganiiti maarrabii isaanii baasanii imimmaan boo'anii aqatanii ittiin geggeessanidha. Inni nama maallaqa isaa sii kennee deebi'ee sii boo'u maanguddoon sun himmaantu qabanna natti mala. Kana biraan ammas baadiyyaa keessa deemaa ture. Jeneraal Taaddasaan farda lama qaba. Fardi isaa maqaa qaba caalaa tokko caalaadha tokko duulaadha. Farda sanuun deema jechuudha baadiyyaa kana. Habroo keessas ta'e bookee daaroo labuu kana bakka hin dhaqin hin qabu Jeneraal Taaddasaan. Sanyiin Oromoo haa facaatu akka miciree wayyaanitti haa facaatu jedhee gorsa kana nuuf kennu isaan. Biyya tana keessa yaa'anii halkan keessummaa bulaa guyyammoo uummata mootummaatu wajji oolla. Halkan dhaamsaan dabarsine. Heenji akkamitti addu jennu oduu gosa facaanu akka killee lukkutti akka seeraan ajjeessine. Qabsoon teenya akka daraartu akka lafa qabattu nuun jedhanii hayyama isaaniitti ijaanii biyya kana guutuu akkasumas biyya dabarsine. Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu Galamsootti qabsoo isaatti mudde halkanii fi guyyaa boqonnaa tokko malee hojii qabsoo hojjetaa ture. Gorsa qabsootiin gola sammuu dhalootaa keessatti kan hafe. Isin barjee kanaan hin mallee barjee saafaa baadhatanii deemuudhaan hin mallee luun jee. Osoo jeynoota babbareedaan kun ilmaan Oromoo jiranii taara saafaadhaan baadhatanii jee mootummaan har'a silaa beekee gammanamaatti isinii naqaan hin jee boombaa saafaa baadhatanii hin deemin haadhaan hin jeeti. Ansoolaa keenya akka boorsaadhaatti nu tolchee akka boorsaa fanifadhaa deemaadhaa jee saafaa matarroo kaayatan mataan keessan wanni isin taha je'ee akkasitti huccuu san nuu qabee wattaaddarti san huccuu nuu qabsiisee nuti akka boorsaatti huccuu fannifannee akkasitti lagaa gallee Taaddasaa Birruudhaa nama minaamin ta'een ajjeestuun silaa. Akka abbaa kiyyaa jeettiin boo'ee lakkaawwadhee. Minaamin ta'een silaa keessa ajjeestuu miti. Yoo jeenummaatti jeenaa oliiti Taaddee Birruu. Akkasitti seenaa kan hunda qabaa. Hin dhufanii achuma oolanii suuqii keessa wajjin haasa'anii oolanii anis gaa suuqii wajjin gurgurra gizee takkee ogguun bahe jammaa kiyya isaan buna haa dhaabanii immoo jaboo haasofna waliin jedhan dhalaa biratti ministeerii haasa'an jedhanii achuma ta'anii haasa'aa oolanii ituma gaa sa'a 11tti gara mana isaanii galan. Biyyittii tun biyya teenya. Nuti hajirru kana gabrummaa abbaan lafaa wanni kanatti gartee wanni jala isin bulchuuf gabrummaa dhafi. Isin gabroofatu isaati dachiin dachii teessan biyyatti biyya teessan
bilisummaadhaan qabnee Haile Sillaaseen akkanatti isin hacuucee akkana isin godhutti jiraadha bakka gilsiidha. Hadooduu isaa kan beeka. Ilmaan Oromootiif galgalaa ganama hirriba hin qabu. Hin rafu. Beekte gootummaa isaatiin beeka. Abbaan keenya jiraa hin anjee. Inni jiraa anjee. Ija dhabee sireerra ciisa. Akka jettuun aduu guyyaa tokko nuuf baati ji'inii naan jee. Hanqaman tiima. Haa yattii naan yattii dhufeetiin abbaa kiyya ni gaafadhe. Abboo jinnaar Taaddasaa Birruu akkana naan jeen. Natti kofle abbaan kiyya. Bara ilma kiyya. Nuti Oromoodhaa jee. Seenaa Oromooti fudhateeti. Oromummaa isaa beeksisuudhaan. Haileedhaan odoo inni jiru waa'ee kitaaba argatee kitaaba Hailee sanirratti wal lolanii wal fixanii sababa sanii mana hidhaa haa hidhamu jee Haileen amma takkanaa isa hidhee jee. Kannaan jee. Jedhee abbaan keessa seenaa. Abba yoo sanatti hime. Duubaan qarraa nuti Oromoodha jettee maan itti himu waltee jeen abbaa kiyya. Egaa nu hidhanii sa'a hunoo qabanii hidhanii. Kanaafuu isin deessee jee Oromummaa teesse. Eegas Oromummaa keenya beeknee nuti kanatti Oromummaa keenya beekuu taane eegas. Goonni sanyii gootaa Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu mana hidhaa dhaabbii yookaan gizoo taa'ee waan goonni dalaguu malu eegga dalageen booda dargiin aangootti yoo dhufu mana hidhaa cabsee ba'uun gootota Harargeen marfamee gara maatii isaa Finfinneetti deebi'e. Jeneraal Taaddasaa Birruu yaadannoo olaa kennan. Hoggaatan naa kennan hoggaa deemu ka'an. Hoggaa si godaanii Finfinneetti kan deeman yaadannoo kan koorasii ta'u jedhanii naa kennanii. Ati kana jettaa footoo isaanii kaan ni qaba footoo sanii awwaala hin ta'an. Kana jechaan hiriiree kana jechaan bakka lubbuu kan kooti. Goonni kun uummata Oromoo Itoophiyaa fi Afrikaa biratti beekamtii olaanaa waan qabuuf dargiin isa ergachuudhaaf gaafii dhiyeesseef ammas faayidaa uummata isaa dabarsee kennuuf qaawwaan saaqne qabsoo isaatti fufe. Dargiin goota kanaa jiru boqodhee buluun danda'u jechuun bitootessa 9 bara 1967 murtii du'aa irratti murteessuun Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu yeroo sadhumaatiif lubbuu isaa lammii isaa wareege. Galaa qabsoo seenaa keessatti uummata Oromoof ol kaa'ee darbe. Goonni sanyii gootaa Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu gootummaatti dhalatee gootummaan jiraatee gootummaadhaan wareegame. Du'a gootaa jechuun kanaadha. አልችልም አለ አልችልም እኔ ስሙት ነው ማርፈው አለ። በዚህ መካከል ላኩበት እነሱ hin danda'u ani gaafan du'uun boqodhaa jedha. Kana gidduutti itti erganii Oromoo nuuf dadammaqsii jedhaniin lafa isaa deebisaa fi isa boodan isiniif dadammaqsaa jedheen. Kana gochuu yoo baattan garuu ammas daangaa hanga daangaattiin sinirratti dadammaqsaa jedheen. Kanatu du'asaaf sababa ta'e. Kana yoo hiines hin ta'u nuuf hin malu du'uu qabaa jedhanii ajjeesan. ብናስረውም እንደገና ተመልሶ እንትን አይለንም ለእኛ አይበጅም እና መሞቱ ነው የሚሻለው ብለው ነው የገደሉት። Jeneraal Taaddasaa fa'a hooggantoota waldaa Maccaatuu lama kan Finfinnee keessa jiran kan Baalee keessa jiran Ajaadamsaa Iddoo fa'aa dabalatee jira. Kan isaan ittiin himataman yakka hojjetan jedhamee kan ittiin du'aa fiidhaan itti murtaa'e tokkummaa Itoophiyaa diiguudhaaf socho'anii kan jiru. It's a false accusation. Fi kissi dharaate jedha. Wanni yeroo sanaa Oromoo ija kanaan ilaaluun jalqabame sobaan Oromoon akka waan agartee biyya kana diiguu danda'a jedhamee irratti ololame. Yaa gootota Oromoo magaree toloo Taaddasaa Birruu agarii manni gamaa Taaddasaa Birruu manni gamanaa. Amisa barekame dinuma tanawa ballinama. Amisa barekame dinuma tanawa ballinama. Gootonni Harargee kanneen Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu faana qabsoo finiinsaa turan Elemoo Qilxuu kan Dooktarri kabajaa Artist Alii Birraa yaa undee miidhagaa yaa undee bareedaa jedhee wallee isaatiin faarse hundeen yookaan Ayimartaqii Muhammad Rashiidii fi jaalleewwan qabsoo isaanii hedduun dargiin falmuu itti fufan. Najjaashee Ismaa'il Ahmayyuu Ahmad Alhaadii
hundee jennaani amantaqii kan isaan kan warri ifitti dhiyeessee haalan waan qabsoota ittis barsiisa. Finiisaadha warri turan as keessatti eessaani jarri cimina qabu seenaallee warra qabu warra boodallee isumaan godhamanii du'u turan. Oromoo hedduuga amma namoonni waa beekan hedduu bariisoo barii tokko an bakka ta'e hin beeku nama cimaa nama Oromoo shawaati soomalee qabee ajjeese karatti hayyuu cimaa mucaa tokkotu cimaan jira warra galamsootti hinduu asitti warra eegamee. Gurmeessaa jedhanii asitti du'ee. Gootota gaarreen carcar kan jaammutu jira. Kun Elamoo Qilxuu, Hundee Sheekaa, Takkaa'uu Ahmad Taqii warra isa jala jiran baay'eetu jira isaan jala jiran. Akka Maamman Mahadii ammallee Sheekh Jamaal Bareedaa, Sheekh Aliyyi Arsii, Muhammad Umar, Adam Korocee, Dhugoomsaa Dhugaasaa, Takkaa'uu Abdal Kajamu. Warrooti kanaaf namoota baay'eedha gaafa birallee Bushiraa Muhammad Kajjaan ni jira. Warrooti kana jechuudha gareen takka. Haansa malee ammas garee Muhammad Zaakirtu jira. Muhammad Zaakir qabsootan keessatti illee nama qooda fudhatee jira. Inni ijoollummaadhaan barataa ture. Sagbaara'iid Finfinneetti barataa ture. Osoo barataa jiru qabsoon tun sochii jalqabnaan barnoota isaa teekniika barataa ture. Barnoota muree dhufee isaanitti hidhame waan hidhannoodhaan qabsoo godhuu hin dandeenye yeroo san ijoollummaa qabuuf isa fuudhanii akka meeshaa fi kana bituuf godhan jecha Muhammad Zaakir. Meeshaa fi kana bitaafii ture. Maayyii irratti eeguu Elamoo faan dhuman inni kun qabamee warra akka Ahmad Alaadii Hussein faa wajjin warra murtii ajjechaadhaatti murtoofamtee turte jechuudha Muhammad Zaakir. San boodallee booda murtiin tun irraa kaanan asii deemee Somaalee dhaqee hidhatee Somaalee wajjin dargiin lolaa ture. Somaaleen alaabaa isaanii dhaabbanna hogga ishiin jettu Daaroo Labuu keessatti jechuudha. Isaanii afaan garagalee Somaalee dha'ee Daaroo Labuu keessaa baasee booketti galchee achitti meeshaadhaan dha'anii ajjeessa jecha Muhammad Zaakir. Warri kunis ni jira. Garee ammas tokko jira. Hordofaa Walee Raaree Abroo warra jaantu jira. Isaan booda kunis jechuudha san booda qabsoo isaanii. Isaan kunis odumoonni qabsoo godhaa jiranii sochii addaa godhaa jiranii uummata dammaqsaa jiranii dhaawamanii ni dhuman jechuudha warra. Gootonni Harargee dhumarratti meeshaa waraanaan caalamuun wareegama seenaan hin daganne. Ariifachaa waan jiru jechuudhaaf halkan nu jala deemaa buraniit hoggaa bari'u bakka harooraa baajaan bakka Elamoo Qilxuutti kufe san naannaa san hoggaa geenyu achitti gaa hoggaa bari'u dhukaasan nurra banan jechuudha. Dhoonni warra haga dhukaasan nurra bane san ni finnee isaanis hundee amattaqee amma jennu kana ilma Sheekh Umarra Sheekkanaa fi Haaji Hajaan tokkos ni jira. Haaruun nama jedhan nama hedduu achitti nurraa wareegame. Xirrootti hundee dhawan amattaqee namni deemuu tarkaanfii sanirraan sochootee mootummaan laaffattullee mootummaan dargii facaasanii biyya keessa waraana odoo barbaadanuu itti dhufan isaa quban qabne dhawanii Elamoo kophaa isaa ta'e. An ar'an deemu ifa Ahmad Taqiin asitti kufe isin deemaa jeenu bira. Eenyuun? Elamoo hin deemu ani bakkuma inni du'e tan du'a hin deemu been aaje isin na dura. Tole jennee yaane nuti nam sadii qofti. Namni torba achiin gaddabre. Elamoo Qilxuudhaa Qilxuu ol koreeti barkoo lamaan jidduu taa'e hogga waraanni dhufu waraana dhayee makiinaa takka guute. Kophaa isaa akkasitti wareegame akka dhiiratti waan dhiirti dalage. Bakki itti argamnu kun godina Harargee lixaa aanaa Abroo
araddaa garbitakkaa ganda xirrootti kan argamnu bakka ilmoon qilxuu itti wareegame qilxuun gamaa mul'atu bakka gootichi ilmoo qilxuu itti kufeedha iddoo itti hafuura isaa ishee dhumaatti baafate dudduuba kootti bakka argitan kun immoo bakka gootichi Oromoo ilmoo qilxuu itti awwaalame bakka awwaalcha isaati. Iddoon kun iddoo seena qabeessa iddoo beekamaadha. Iddoo yoomiyyuu taa'an laphee uummata Oromoo keessatti hin dagatamnedha. Kan dhaloonni dhufu bara baraan seenaa gooticha kanaatii fi iddoo isaa kanallee kunuunfatee eeggatee itti yaadatudha. Ahmad Taqeen hoggaa du'e achirraa fuudhanii elemochumatti hafi isa waan beekaniif jecha nafxanyoonni waan beekaniif lafarra harkisanii laandiroobar gubbatti darbanii geessanii lafa darbanii poolis xaabiyaatti lafarra harkisanii alaabaa elemoo qilxuu gaafa san deemu alaabaa san fuudhaniiti galamsoo keessa deemanii akkana lafarra harkisan akkatti dhukkeen haxaawan jedhan namaa himaa beekte sheemoon marra shii dhagayeeti alaabaa san lafaan haxaanii boo haxaawan ofii lafa tuyxeemi tuyxe ilmi kiyyalleen hoggoduu hin dhiqinaadha ilma kiyyallee achumatti dhiiga wajjin awwaalaadha alaabaa tan erga dhukkeen lafarra haxaawan nima gartii eegaa jeejaan. Elemoo duuba sultaan dooyyotiitu halkan deebi'ee nama baase qaban. Amma Oromooni akka baarraafiiti. Baarraafiin muramee tokko murame alaabaa miti nu muramnee jennaa ijoollee keenya deebi'uuse dhaltee wal geesse bal'atteetti. Kana caalaa misaaleen kan ergamu. Gootonni Oromoo kaayyoo addaa qabaachuun mul'ata fayyadamummaa Oromoo milkeessuu ture. Kanas qabsoo walitti dabarsuun hojjetan kunarra milkaa'eera. Dhaloonni mirga isaa gaafatus uumameera. Wantaan gammade waan nafsi koo sun jiru kan agarsiisin nan ajjeesin jedhaan bahe. As tokko na dhaggeeffadha. Gammadaan. Waan nu yaadaa baana xiqqoo. Yaadni keenya danuudha akka booddeetti hin deebine. Ma booddeetti deebi'e hin bada zalaalame. Inni bildeena isaa jedhee of gurguree jedhe haa deebi'u. Oromoon dhiisaadha. Harkan kenninii. Reediyoo warra Eertiraatu dabarsa hin bilisoomne Eertiraanii maal jedhaseeti? Ajjabatu tahriir Eritiriyaa jedha afaan Arabaatiin dabarsan. Bilisa baasa Eertiraa jedha. Sooriyaa irraa dabar. Ilmi booyeeti odoon guyyaa tokko guyyaa tokko reediyoo Oromoo dhaggeeffatee jedhu. Har'a garuu bal'attee jechi isaa sunis bakka argatee hunoo as ga'e dariyaatana. Kana na boochisa jecha isaaf. እኔ አላይም አንቺ ግን ታያለሽ ይለኝ ነበር። እኔ አላይም ይላል ብዙ በቃ የሚናገረው ይሄ ነው። እኔ አላይም አንቺ ታያለሽ ይላልና ani hin argu ati garuu ni argitaa jedha yeroo hundaa natti tola kanaan abbaa koo yaadadha seera uumamaa ta'eetu malee osoo al tokko ka'ee argee jijjiiramaa har'a jiru jedheen yaada kaayyoon isaa kana tureeyyu ብሎ ቢያይ እንዴት ደስ ይለኛል እላለሁ። በትክክል ነው ዓላማው ይሄ ነው። ታደሳ ብሩፋ ፎኒን ዱአኒሩ ገሩ ጅሩ seenaan isaanii hojiin isaanii gaarii eenyuyyuu dhoksee hambisuu hin dandeenye hin danda'u boru hamma sabni kun lafa kanarra jirutti biyya kana keessa jirutti seenaan Taaddasaa Birruu seenaan Waaqoo Guutuu seenaan gootota Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu kana caalaa bahee mul'ata malee dhokachuu hin danda'u. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu gootota Oromoo kam kaasee qabnisu Mul'ataa fi kaayyoon gootota Oromoo har'a dhugumee jira. Oromoon tokko ta'eera. Tokkummaa Itoophiyaafis gumaacha olaanaa
taasisaa jira. Dhugaa yoon sitti himaa oole waa'ee amattaqii nama tokko saahiba qaba nama Amaaraati. Amma gurbaan kun dhugaa waaqaatti ni da'u. Akka malee wal jaalatan. Awwa gurbaan kun yoo tuksiin banamtee dhuftee hoo jennaan ani je yoo dogoggoraallee inni seene bira dabruu qabdan je. Du'uun qabu gurbaan kun. Laala hagana takka jaalalti sabaa sablammoota waliin jiraachuu ture. Lammaa Magarsaa hammaaf jiraatu. Seera namni qaana ibaase. Oromoon mirga isaati hojjetu warra biraatiif tokko ta'e biyyattii kana dagaagsisu. Shaftii ta'e horii guuramu muusinnaa jedhan kana dhukkuban jiru dhukkuba Oromoon hin barbaadani. Namoonni keenya baay'ee miidhamanii baay'ee miikamaa jiru. Kanaaf isaanis abdii godhanneerra abdii godhachaa jira. Maaliif hiika mootummaan nama hidhame yaada dimookiraasiitu jabaataa deeme. Lammaa namni ka'ee dubbatu ofii kooti waan hin dubbadhe takka. Maaliif waan inni jedhu hundumaa ta'e manaan nama mana waan inni jedhu. Oromoon demokiraatik murtii isaa argachuu qaba. Mirga demokiraasii argachuu qaba Oromoon. Mirga demokiraasii argate Oromoon maal godha? Ittiin dhimma ijoollee sadarsiifatee uummata ijaaree biyya ijaaree biyya Itoophiyaa biyya godhee socho'a malee maal godha Oromoon yoo demokiraasii argate? Kanaaf amma immoo namoonni umuriidhaan xinnoo gatta'an haadha ka'anii yoo isaan waa'ee Oromoo waan Oromoo dhimma baasu waan Oromoo eegu waan Oromoo ijaaru waan Oromoo fayyisu yoo isaan dubbatan garaan koo baay'ee isaan gammada. Baay'ee na gammada ammas gammadee iyyuu hin beeku. Nuuf har gootummaan maali? Gootummaan tokkummaadha. Gootummaan tokkummaadhaan mirgaan galuu danda'uudha. Injifannoo argachuudha. Kamii olitti eenyu olitti gootummaan tokkummaadha. Yoo gootota keenya yaadan yoo imala hojii fuuldura keenya jiruuf kaanee hojjennataan yoo goota of taasisuudhaaf hojjennataan gootummaan keenya tokkummaa keenya. Goota du'e faarsoon isa jiru aarsuufi jedha Oromoon. Seenaan gootaa moo'icha urgaa faajjii bilisummaa isaa kaasee dhaloota onnachiisa. Injifannoo itti aanuuf kakaasa. Gammaatti kutubaadhi maali walgahii keessaa nama asa kuni Oromoo gaafa duraa taaddasaa isaa wajjin jiru baasaa dhugaa eenyu bitawuma gahe. Qabsoo artifishaal ta'e gaggeessuudhaan qabsoo fakkeessaa gaggeessuudhaan uummata kana saba kana hoogganuu hin dandeenye. Namni dhuunfaan akkasitti yaadu yoo jiraate ta'uu hin danda'u. Karaatti galuutu nurra jiraata. Karaatti gallee onnee keenyaaf laphee keenya miti lubbuu keenyas yoo ta'e jennee manaa baane kaleessa waan ta'eef lubbuun keenyas bakka barbaachisutti uummata kanaaf saba kanaaf laachuudhaaf qophaa'aadha jennee fudhachuu danda'utu nurra jiraata. Dimookiraasiirraa gara booddeetti hin deebiina. Hin deebiina gara booddeetti hin ta'u gara booddeetti deebiin hin ta'u. Afaaniin waa'ee dimookiraasii ammas dubbanne afaanis ammas odeessine televizyiiniidhaan raadiyoodhaan ammas dubbanne afaaniin hojii irratti garuu gara booddeetti deebi'uun waan ta'u miti. Uummannis gara booddeetti hin deebi'u ishii jedhee. Kanaaf ani gorsi koo eenyuun yaa ta'u abbaan fedhe Itoophiyaa haa mo'u hanin gorsu dimookiraatikii ta'a. Uummata wajjin haasa'a. Uummati yaada hin guurinaa. Uummati hin koorinaa. Uummanni yoo beela'u yoo rakkatu yoo hidhamu dubbata dhaggeeffadhaa. Uummati Oromoo sabboonummaa isaa eenyummaa isaa gatuun irra hin jiru. Sabboonaa dimokiraataa ta'utu irra jira. Taa'uun nurra jira. Lammata immoo tokkummaa dimokiraasummaa qabaachuun irra jira kan jedhu. Innis immoo maanni mirga keenya utuu hin sarbisiisin mirga keenya utuu hin dhabin warra gara biraa tokkummaa dimokiraasummaa uummanni wajjin jiraachuu karaa federaalizimii kanaan
isa cimsinee hojjechuu jiraachuu nurra jira. Akkuma gartee kaabaa kibbatti tokko arranta Oromoon akka taatetti wal qabadhaadha sabaa sabloomota maxxanfadhaadha jiruu teenya duree keenya jala deemaadha. Oromoon akka uummata tokkootti waaqayyootu Itoophiyaadhaaf kenne Oromoo. Maaliif Oromoon hamaa yaadu Oromoon ofittoo miti. Oromoon kan biraafis yaada akka namoonni tokko namoonni jibban dubbatanii wayyaana Itoophiyaa diinee baana jechuu miti gaaffin Oromoo. Gaaffin Oromoo biyya kana keessatti hundi keenya walqixxee isaanii tokkotuun guddatiin tokkotuun xinnaatiin walqixxee guddannee demokiraasii duukaa buunee duukaa deemnee inni kaan tumaatuun kan agamu hummuleen akkasitti jiraanna gara fuulduraatti deemaa kan jedhu Oromoon yeroo hundumaa yaadisaa. Akkuma naannoo Amaaraa fi naannoo Benishaangulis kana hundarratti deemee walitti fidanii wal dhufanii uummata sabaaf sablammoota kallattiin taane warri gartee Oromoo mirga Oromoo kabajamuu kana fedhiin qabne qabsiisaa turerra faallessaa turerra jijjiiranii uummata san amansiisanii kar tokko deemaa dhufu isaanii sun hedduu irraa gammannee jira. Bifuma saniin ammas naannawa hunda naannoo jirtu warra nu daangessan kan nu daangessinallee hundaan wajji hariiroo akkasiisan uumanii yoo fuula duratti itti fufanillee bareedaadhaan jedha. Carraan ani argadhe carraan hooggantoonni keenya argatan eenyuun argannu carrattii kana dhabee kan hafe baay'ee jira. Filannoon keenya tokko ta'uutu qaba jedhee yaadan. Filannoon keenya maal? Carraa eenyuun arganne seenaa xuraa fi seenaa badaa hojjennee maqaa keenya balleessinee maqaa dhala keenya balleessinee akkuma ilma namaa yeroo keenya eeggannee du'uun qabnu seenaa gaarii carraa arganneerra seenaa gaarii hojjenne akkuma ilma namaa seenaa keessatti maqaan keenya gaariin kan ka'u warra bor dhufaniifis fakkeenya gaarii warra taanu taanee darbuun nurra jiraata. Duudhaa goototaa dhaloota gonfachiisuuf seenaa goototaa yaadachuun hojii hangafa. Mootummaan naannoo Oromiyaas kana bu'uureffachuun maqaa gootota kaleessaatiin har'a hojii boonsaa hojjetaa jira. Dachee irratti wareegaman irratti faajjii seenaa isaanii ol kaasaa jira. Gootota akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kabaja dhuunfaasaa dhiisee nama eenyummaasaa dursee sabasaaf lubbuusaa dabarsee kenne gootni kana caaluun jiru waan ta'eef manni barumsaa kun maqaa goota Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruudhaan akka inni moggaafamu ta'ee jira. Waaqoo guutuu jireenya isaa saba Oromoof kan kenne jireenya isaa guutuu ilma namaa ta'e akka bineensaa bosonatti galee jireenya isaa guutuu sabasaaf kan kenne jireenya isaa guutuu sabasaaf kan kenne qofa otoo hin ta'in lubbuusaas dabarsee sabasaaf kan kenne. Kanaaf goota bara baraaf dhaloon darbaa darbiidhaan akka yaadatuuf manneen barnootaa kana keessaas maqaa Jeneraal Waaqoo guutuudhaan akka inni moggaafamu kan ta'e. Daandiiwwanii fi addabaabaawwan gurguddoo keenya maqaa gootota Oromoo mirgaa fi faayidaa uummata keenyatiif kitimaa fi wareegama guddaa kafalan yommuu moggaasnu hundi keenya kan itti gammannuu fi sabboonummaan kan itti nutti dhagahamudha. Gaaffii bara dheeraa wal duraa deebii argachaa jira. Deebiin kun amma dhumaatti deemuu akka danda'uuf gurmaa'uu tokko ta'uu hirree walii ta'uu wal dhaggeeffachuu karaa walitti agarsiisuu qaawwa heduuchuu karaa nagaaf nagaan duwwaa biyya kana keessatti gahee keenya guddisuu akka dandeenyuuf dargaggoon Oromoo yuubni Oromoo gahee isaanii taphachuu qabu. Goonni qabeenya biyyaati eenyummaa sabaa seenaa gootaa himuuf qorannoo fi ragaa sirrii irratti hundaa'uu barbaada. Kanas kan jenneef dhiyeenya kana jala bultii ayyaana qilleensa wabeeffachuun piroomoshiniin masarata dhaabaa OBN waliin ta'uun sagantaa qopheessee qilleensarra oolche irratti maatiin Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu qophiin tamsa'e ragaa sirrii kan hin bu'uureffanne ta'uusaa komii OBN'if dhiyeessaniiru. Qophii dhiyaate kun ragaa guutuuf qulqulluun deeggaramuun bifa maatii goota kanaa ibsuun dhiyaachuu hafuusaatiif maqaa OBN hordoftoota keenyaa fi maatii Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu akkasumas uummata Oromoo baraan nuuf kolchaa jenna. Dhimma kana maatiidhuma gootichaa fi seeraaf dhiisuutu dirqamataa dhugaan ni qallatti malee hin cittu
dhimma maatii irratti murteessuuf kan aangoo qabu seera qofa waan ta'eef dhimma kana murtii seeraatiin booda kan itti deebinu ta'a. Gootni Oromoo Kumaa Kitila kan seenaa boonsaa galmeessanii darban kan beekamanii leellifaman garuu muraasa. Gootonni Oromoo seenaa boonsaa hojjetanii darban kan seenaan isaanii dhokatee jiru golli seenaa fi dacheen Oromiyaa fi Itoophiyaa isaan seenaa irratti galmeessanii darban yaalakkaa'u. Kanaafuu seenaa gootota Oromoo awwaalamee jiru qorachuun ifa baasaa dhaloota keessaa arras gootota horachaa deemuun uummata Oromoo hayyootaaf dhaloota qubeerraa hojii manaa guddaa eegamuudha. Dhaloonni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irraatii gara argetti jallata waan ta'eef gatii kaleessa kaffalame dhiiga kaleessa dhangala'e an sakandiidhaan daqiiqaadhaan guyyaa guyyaatti waan an hojjedhu hundarratti dhiiga kaleessa bakkee keessatti dhangala'ee hafe lafee kaleessa gammoojjii keessatti cabee hafe lubbuu akka tasaa qabsaa'onni kaleessa qabsaa'anii lubbuun isaanii gammoojjii keessatti hafte carraa ani hin argatiin carraa ani argadhe kana tun argatiin darban yoo yaadadhu ta'e yoo yaadataan hojjedhu ta'e gatiin qabu bu'aan qabu akka of ilaalitti isa yeroo hunda of dura keenye ilma namaa sammuu qabutu saba kanaaf jedhe bakkee keessatti hafe baay'een saba kanaaf jedhe baay'een of dabarsee kenne kan lubbuun dhabame duwwaa miti jireenya isaa kan itti dhabe meeqa jira bar gatii sanaayyuu kaffalaan jirru nuti lubbuutti dhabnee miti har'a warri hojjennu carraa arganne jireenya keenya itti dhabnee miti jireenyuma keenya irratti jirru lubbuudhaan itoo jirru fayyaan itoo jirru waanuma akka ilma namaa tokkootti nurraa eegamu hojjechuu dadhabna taana maaliif akka manaa baanee iddoo amma teenyu kan akka teenyu hin beeknu jechuudha eessatti akka deemnu hin beeknu jechuudha hojii keenya haaromsi keenya kanaan wanti nu ilaaluu qabnu sanaa olitti qabsoo sabni kun kaleessa gaggeessaa tureef gatiin itti kaffale ilaaluun barbaachisaadha. An cubbuus nutti ta'a. Seenaa fuulduratti itti gaafatamna yoo taane cubbuu ta'e kan nu gaafatu hojii har'aa ol lubbuu kaleessa dhiiga kaleessa lafee kaleessa gammoojjii keessatti hafe gammoojjii keessatti hafe sanatu halkanii guyyaa nu waraanaa halkanii guyyaa nu gaafata akka nuti jiraannu sana ilaalleen hojjennu taanaan sana hubachaa yaadachaan hojjennu taanaan warra dhaloota keessatti carraan nu qaqqabee ulee sana fudhannee hojjetaa jirru ta'uu keenya hubannee in hojjennu taanaan waan yaadne sana galmaan geenyu buddeenaaf hoo teessa teessee hojjettee buddeen nyaachuu hin dandeessa nuti buddeenaaf miti kan hojjennu seenaaf hojjenna nuti. Seenaa gootonni kaleessa galmeessanii darban har'a margee firii godhateera. Seenaan gootonni irra hojjechaa jiranis bor margee firii godhatee dhaloonni akka leellisuuf hundumtuu ga'ee isaa ba'uutu barbaachisaadha. Dhaloonni seenaa dubbisuu fi seenaa barreessu hedduudha. Kan seenaa hojjetee darbu garuu muraasa. Seenaa hojjennee darbuuf yeroon nuti qabnu ammadha. Ilaalchi ciyaatiin gaaffii saba kanaa guutummaan deebisuu akka dandeenyuuf amma dandeenye deebisnee isaaf immoo dhalootaaf sirnaan ceessuu akka dandeenyuuf nagaa duwwaa osoo hin ta'in tokkummaan keenya wal dhaggeeffachuun keenya wal gargaaruun keenya yaada haaraa burqisiisuun keenya baay'ee barbaachisaaf murteessaa ta'uunsaa uummanni Oromoo hubachuu qaba. Eessaan isaa nagannu eessaan isaa dallallu qabsoo uummata kanaa qabsoo saba kanaa kan utubu kan ijaaru kan cimsu kan bu'uura ta'e kan dagalee ta'e kan utubaa ta'e sanatu mana guutuu godha waan ta'eef akkasitti haa ijaarru mana qabsoo jechuunis kana qabsoon toora tokko duwwaan qabu bar karaa adda addaatiin waan ta'eef an ija kanaatiin yoo hojjenne xiiqii kanaatiin onnee kanaatiin yoo hojjenne yeroo kaawwanne mitiiti yeroo sana asittuu iddoo yaadne sana gahuu dandeenya waan ta'eef kana waa hundaa ol nu barbaachisa jedhee kana yaadu ammaa booda akka galaanaatti ijoollee Oromoo barataa jirtu barnoota keessa jirtuun rakkoon ga'umsaa rakkoo guddaa nuun nu naaffisee nu hambisu jedhee yaadu daandii qaroominaa keessa galaa jirra gallee jirra galaanni kun
homaa iddoo tokkotti wannoo ta'uu hin danda'u itti fufa kun sun immoo xiiqii waliin yeroo hunda sun immoo aantummaa saba ofiif qaban waliin warri qabsoo kana fuunee deemaa jirru kana laaluu qabna koompaasiin keenya kana ta'uu danda'u turre jiraata waan ta'eef ija kana laaluunis barbaachisaadha qabsoo kaleessa darbe gatii kaleessa kaffalame of duuba deebi'anii ilaalaa deemuun baay'ee gaariidha barbaachisaadha. Wata 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 sena dani jarra malalota nutubama makangota ni kabajama wata warra wagni abare kormi maka wallale warra wagni bisa kormi maka lelise wata wagnu lagi abar sa izipata nararsa kadese na turesa meke engota farsa kale finga chibasa gurra dirano de sagadengara hamesa Dipenda ugo kankeransa Obiyo horam bishan kusani Badem badu hojin senada Goni yodu es maka parsani Lammi laman jirtu bekacha Toko saba toko biya anteni Dukani jaba kabtu miti Bukulan darban hati kankeni